Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Akkoo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessattis odeeffannoowwan fayyaa garaagaraa fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa akkasumas immoo fayyaa xiinsammuu fi odeeffannoowwan fayyaa wal qabatan garaagaraa qabannee kan isiniif dhiyaannudha. Sagantaan keenya guyyaa irraas jalqabeera. Sagantaa keenya irraatiinis keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya eenyudha? Maal hojjetu? Eessarra hojjetu kan jedhu immoo isaanii wajjin kan wal barru ta'a. Gara keessummaa keenyaatti isin deebisaa. Baga nagaan dhufte Dooktar. Baga nagaan nu eegdanii sagantaa qophii Dr. Akkoo kan jedhu irratti naaf affeeruu keessaniif galatooma. Maqaan koo Addunyaa Fiqaaduun jedhama. Ispeeshaalistii dhibee kaansarii Addis Ababa Yuunivarsiitii Xuqur Ambassaa Hospitaaliin dalagaa. Akkasumas immoo daa'imman irratti yaalii kaansarii cararii yaaluu irratti feelooshipii yookaan tireeningii addaan qaba. Akkasumallee hospitaalota adda addaa Xuqur Ambassaalas nan hojjedha. Barattootas nan barsiisa. Kana fakkaata gaa piroofaayiliin koo yookaan immoo maqaan koo. Barsiisaa barattoota isin barsiifta akkasumas immoo yaalii kaansarii keessattuu immoo dhumarratti waan kaafte qabda. Daa'immaniif immoo yaalii cararii yaaluu kan jedhu kaafteetta. Mee asumarraa jalqabnu. Kaansariin dhibee kaansarii yeroo ammaa kana baay'ee babal'achaa jira. Namoota ga'eessotas namoota gurguddaas akka hubuu quba qabna. Dabalataan immoo daa'imman illee yeroo isaatti kaansariidhaaf saaxilaman argina. Kallattii garaagaraatiin daa'imni umurii isaa akkasii yeroo inni kaansarii kanaan miidhamee kaansarii akkasiin miidhamee jedhamee yeroo inni gama miidiyaan dubbatamus argaa turreerra. Dabalataan immoo barumsa keessattis immoo saba ispeeshaalitii yaalii kaansarii carariidhaan daa'imman yaaluu kan jedhu nuuf kaafteetta. Mee carariidhaan daa'imman yaaluu kan jennu kun maal jechuudha? Jalqaba asirraa yoo kaafne. Yaaliiwwan kaansarii keessaa carariin yaaluun isa tokko. Carariin humna akkuma humna ibsaa elektirikii jennu kana maashiniin humna sana maddisiisuu ni jira. Maashinii cararii jenna. Humni cararii maashinii cararii sana keessaa maddu seelota kaansarii sana najjeesaa jechaadha. Kanaaf akkuma baqaqsanii yaaluu, akkuma qorichaan yaaluu, akkuma hormoonii yaaluu filannoowwan kaansarii yaalan keessaa inni tokko humna carariin yaaluudha akka seensaatti yoo kaasne jechaadha. Baay'ee galatoomi Dooktar. Egaa daa'imman abdii boriiti. Egaa bor biyya kana kan gara fuulduraatti ceesan guddatanii bor abdii boriiti. Daa'imman hedduun keessattuu daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'ee yeroo isaatti sababa dhibee kaansarii garaagaraatiin dararamanii gargaarsi garaagaraas gama miidiyaa hawaasummaanis ta'ee kallattii garaagaraa walitti qabamu argina. Egaa dhibee kaansarii yeroo jedhamu namni keenya amma akka inni rifatu asis beektaa. Mee dhibeen kaansarii kun daa'ima ni huba ergateeti dhibee kaansarii akkamiidha kan daa'imman hubuu danda'u? Akkasumas immoo daa'imman kunniin immoo akka isaan dhibee kaansariidhaan uumaman kanneen godhan maal fa'i kan jedhu dhumarratti kaafnee ilaalla. Garuu kaansariin daa'imman miidhuu danda'u akkasumas immoo kaansarii daa'imman miidhuu danda'an keessaa immoo bebbeekamoon kan baay'inaan biyya keenya keessattis ta'e bakka biraatti mul'atu maalidha? Dhibeen kaansarii egaa umuriin daangessu, saalan daangessu namoota daa'immanii kaasee amma ga'eessaa hanga umurii dullumaa irra jiranitti dhibee hubuudha. Akkuma dhibeewwan daddarboon ta'in keessaa isa tokko ta'anii daa'imman irratti illee carraa mul'achuu ni qabu jechaadha. Kaansariiwwan kun saaxila daa'imman maaltu kaansarii kanaaf saaxila kan jedhu itti deemna. Garuu kaansariiwwan daa'imman huban maal fa'i? Akka biyya keenyaattis waliigala akkuma addunyaattis kan jedhu muraasa ilaaluun ni danda'ama. Gosoowwan kaansarii yoo ilaalu walumaa galatti akka dhaabbanni qorannoo fayyaa addunyaa ibsutti gosoowwan kaansarii 100 fi isaa oltu jira jedha. Inni immoo egaa saala irratti hundaa'ee, umurii irratti hundaa'ee daa'imman irratti warri mul'atan bebbeekamooni. Inni calqabaa kaansarii dhiigaati, liukeemiyaa jenna. Kaansariin kun baay'inaan seelota dhiigaarraa ka'a. Isa sana baay'inaan keemooteraappii yookaan meedikaal tiriitimentiitiin yaalamu. Ispeeshaalistoonni liukeemiyaa kana yaalan jiru qofaatti peediyaatiriks heemaatoo onkoloojistis jedhamu.
Kan lammaffaa gosni kaansarii daa'imman irraa kan lammaffaa solid malignancies jenna. Solid malignancies jechuun kaansariiwwan jajjaboo mul'achuu danda'an kan dhiigaan alaa ka'an jechaadha. Kaansariiwwan kun qaama kamirraayyuu ka'uu danda'a. Akkuma namoota gurguddaa irraa qaama kamirraayyuu ka'uu danda'anii qaamota daa'immanii kamirraayyuu ka'uu danda'u jechaadha. Gara baay'inaan kamtu mul'ata yoo deebine lammaffaan solid malignancy keessaa kaansarii sammuurraa ka'anidha. Kaansariin sammuurraa ka'an kun hedduudha gosni isaanii. Gosa hedduutu jiru akka meedikaalitti meduloblastoma kan jennu baay'inaan kan beekamu jira. Sammuu keessaa ta'ee gara duubaarraa baay'inaan gara cerebreemii fi brainstemmiitii gara olitti kan jennu duubaan sammuu daa'immaniirraa kan ka'udha. Inni lammaffaan kaansarii kaleeti. Wilms tumor jenna akka meedikaal termiitti jechaadha. Inni kan biraa raabdoomaa sarkooma kan jennu maashaarraa kan ka'an jiru kaansaroonni daa'immanii jechaadha. Kaansariin ijaallee baay'inaan amma beekamaa dhufeera daa'imman irraa kan ka'u. Kan biraa liinfoomaa kan jennu ni jira. Liinfoomaan xannachoota adda addaarraa kan ka'u jira. Ispiliin kan jennu ispiliinii kan involvii godhu turuu kan involvii godhu ispiliiniin meedikaal termii isaati. Egaa warri bebbeekamuun kaansarii solid malignancy lukeemiyaa yookaan immoo kaansarii dhiigaa xaanee kaansarii sammuu fi kaansarii kaleetu baay'inaan beekamu biyya keenyatti. Biyya western yookaan gara dhihaa kana gara Ameerikaa, Yuuroop kanarraallee isaan baay'ee beekamoodha. Akkasumas Eeshiyaa kana keessallee kaansariiwwan kun lamaan baay'ee bebbeekamoodha. Garuu gosawwan kaansarii daa'imman irraa ka'an hedduudha. Warri kun waan baay'inaan bebbeekamaniif isarratti xiyyeeffannoo laanna malee jechaadha. Okay. Baay'ee galatoomii Dooktar. Egaa kaansariiwwan jajjaboo ta'an irratti baay'inaan kaafnee kan haasofnu keessattuu kaansarii sammuudhaaf kaansarii kalee kaafteetta. Yeroo baay'ee hawaasa keessatti wanta dubbatamu keessattuu kun odeeffannoowwan dogoggoraadha tarii hubannoo dhabuurraas kan keetu mala waan ta'eef daa'imman kaansariidhaaf saaxilaman yeroo jedhamee dubbatamu sababa cubbuu haadhaaf abbaarraa yookiin immoo abbaaf haatii waan balleessaniif daa'imni isaanii kanaan baatee daa'imni waan beekne jedhanii kan yaadan jiru hawaasa keessattis. Mee kaansariiwwan daa'imman tokko akka isaan kaansariidhaaf saaxilaman wantoonni godhan maal fa'i? Daa'imni tokko reefu dhalatu kuni kaansariidhaaf akka inni saaxilamu wanti isaan godhu maali? Kuni xiqqoo waan dogoggora wajjin wal qabatudha. Haati yookaan abbaan waan cubbuu hojjetaniif miti kaansariin daa'imman kan qabu. Akka qorannoon ibsutti kaansariin daa'imman irraa ka'u kooziin isaa yookaan immoo sababni isaa hedduun hin beekamu jedha. Garuu akkuma namoota gurguddaa yookaan immoo young adolescent warra ta'an irratti wannoota saaxilamummaa sabaa isan jennee ibsinu daa'imman kaansariif akka saaxilan wannoonni godhaman qorannootiin irra gahaman ni jiru. Amma kan namoota warra gurguddaa ilaalle adeemsaan environmental factor kan jennu jira. Waan nyaatan irraa ta'uu danda'a, life style haala jireenyaa ta'uu danda'a, umurii ta'uu danda'a. Kana wajjin wal qabatee wannoonni ibsinu ni jira. Ijoollee keessa yoo ilaalle fakkeenyaaf kaansariiwwan hedduuf alkoolii fi tamboo aarsuun isa tokko. Gara ijoollee yoo deemne kun hin jiru. Kanaaf wannoonni daa'imman kaansariif saaxilanillee kan namoota gurguddaarraa addachaadha haga ta'e. Baay'inaan warra beekaman keessaa germline mutation kan jennu jira. Genetikaalii seelonni yeroo uumaman akkuma warra beektotaa yookaan namoota gurguddaa dogoggorri uumamuu ni danda'a. Kanaaf waan genetikaalii wajjin wal qabate ta'uu danda'a dhalootarraa dhalootatti kan daddarbu jechaadha. Akka fakkeenyaatti yoon sii kaasee yeroo waraana addunyaa lammaffaa dhukaasa hedduu ture yeroo sana. Yeroo sana jiinonni yookaan immoo seelonni haadholii abbootiirraa dogoggoraan dhalarraa dhalatti darbaa dhufanii kaansariiwwan daa'imman hedduuf saaxilanii baasaa jechaadha. Kanaaf wannoonni akkasii cararii effektii cararii isa yaaliif kenninuun alatti environmentaalirraa kan dhufan riskii tokko jechaadha. Jiiniin sun akka rakkoo godhatu warra godhan keessaa isa tokko. Kan biraa toxic metabolite tokko jiru. Keemikaalonni adda addaa ni jiru.
infekshinoonni adda addaallee yeroo ulfaa haadholii qunnaman ni jiraachuu ni malu. Vaayiraal infekshinii ta'uu danda'u. Warri kun riiskiiwwan yookaan immoo saaxilamummaa kaansarii daa'immanii kan mul'isan keessaa isa tokko. Kan biraa ijoolleen fakkeenyaaf carariima insidentaal yookaan akka tasaa garaa keessatti haadholii qunnamuu danda'a. Albuuda adda addaa fa'aa keessaa ta'uu danda'a. Maddi cararii sanaa jechaadha. Innaa warri kun wal qabatanii kaansarii daa'immanii saaxiluu danda'u jechaadha. Garuu akkuma sila siin jedhe baay'een isaanii kooziin isaa yookaan sababni isaa qorannoo hedduu naa taasifamuyyuu malee baay'een isaanii hin beekamu jedha. Hin beekamu yeroo jedhu egaa warri kun warri ani ammasii ibse kun immoo akka riiskiitti fudhatamu jechaadha. Tole. Baay'ee galatoomii mee wantoota kaansarii daa'imman kanaaf saaxilan maal akka ta'e baay'inaan kaafteetta. Ispeeshaalii kan ga'eessotaati irraallee wantoonni adda isaan godhan baay'een isaanii akka jiru. Kaansarii kana immoo kallattii amma kuni akkaataa saaxila baastota isaaniitiin ilaalle yookiin immoo riisk faaktarii isaanii ilaalle. Kaansarii daa'immanii kana kan ga'eessota irraatiin maaltu adda godha? Wanti adda godhu jira? Akkuma sila siin jedhee tokko wannoota kaansariif saaxilan irraa bilisa baay'een isaanii akkuma siin jedhee kaansarii hedduuf akkuma sila kaasne tamboo aarsuu, alkoolii fayyadamuu, ulfaatina qaamaa humnaa olii gochuu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu, infekshinoota adda addaa fakkeenyaaf kaansarii turuuf vaayirasonni adda addaa jiru. Human papilloma virus kan jennu cervical kansariif jiru. Riiskonni kuni baay'inaan ijoollee irra jiran. Kanaaf riisk faakteriin namoota gurguddaa irratti arginu sun ijoollee irra baay'inaan hin jiru jechaadha. Kan biraa baay'inaan namoota gurguddoo keessatti genetic faakteriin gadi bu'aadha. Haga persentii 10 hanga 15tti jedha qorannoon hedduun jechaadha. Ijoollee irra moor inni baay'achuu danda'a. Maaliif riisk faakteroonni yookaan saaxilummaa warri sun waan hin jirree fi qorannoowwan hedduun more related to genetic factors jedha jechaadha. Kan biraa qorannoowwan isaanii raga'u fakkeenyaaf incidence na prevalensiin isaas garaagarummaa qaba. Amma akkuma yeroo hanga'eessotaa haasofnu kaansarii harmaa, kaansarii fiixee gadameessaa, kaansarii mar'imaanii jennu warri kun ijoollee irratti baay'ee beekamoota miti. Kanaafi erguma dhalatanii kaasanii kaansaroonni uumamaa deeman ni jiru. Kaansariin harmaa, kaansariin gadameessaa kun ijoollee irra baay'inaan hin jiran. Kaansariiwwan maashaarraa ka'an tokko tokko fakkeenyaaf gadameessa ijoollee keessatti raabdoomaa sarkoomaa kan jennu uumamuu danda'u. Garuu epidemioloojii yookaan immoo haalli uumama isaanii qaamni irraa ka'anillee kan ga'eessotarraa haga ta'e garaagarummaa ni qabaa jechaadha. Kanaafi dhaggeeffattoonni keenya waan hubachuu qabanii kaansariiwwan daa'imman irraa ka'an akka namoota gurguddaa himatanii mallattoolee sanaa dafanii adda baasanii mana yaalaallee deemanii ilaalamuuf rakkisaa waan ta'uufi utuma mallattoo argisiisanillee infekshinii fakkaatee dhibee biraa fakkaatee daa'imman irra turuu waan danda'uuf kuni kaansarii daa'immanii kan namoota ga'eessoo kan namoota of beekan irraa wanta adda godhu keessaa isa tokko jechaadha. Daa'imman dubbatachuu waan hin dandeenyeef dhibee isaanii ibsachuu waan hin dandeenyeef tun beekin sadarkaa hamaarraan ga'uu danda'a jechuudha. Sirriidha. Tole. Baay'ee galatoomii. Egaa dhimma kaansariin daa'immanii baay'eedha akkuma jettee kanneen keessaa mee kaansarii sammuudhaaf kaansarii kalee illee tartiibaanii kaansarii sammuu kana daa'imman tokko kaansarii sammuu yoo qabaatan yookiin sammuun isaanii kaansarii yoo hubame mallattoo sana agarsiisuu danda'an akkamidha. Mallattoo kana tariitii daa'imman hubachuu dhiisuu danda'u garuu maatiin mallattoo akkamirratti arguu danda'u ogeessi fayyaa mallattoo akkamirratti arguu danda'a. Akkasumas immoo kaansarii kaleen kunis warroota toop jedhaman keessa jiru waan ta'eef mallattoo akkamii agarsiisuu danda'u maatiin akkamitti baruu qabu yookiin mallattoo addaa yoo akkamii irratti argan mana yaalaa fiduu qabu. Asirratti mallattooleen kaansarii sammuu daa'immanii ispeesifikaalii yookaan waan kanaaf jennee sirriitti qofaatti adda baasuun ulfaata. Garuu mallattooleewwan mul'atan keessaa muraasa ibsuun barbaachisaadha. Daa'imman namoo kaansarii sammuu qaban yookaan immoo irratti kaansariin kun guddachaa jiru yoo daa'imman sun of ibsachuu danda'u ta'e
mataa dhukkubbii himatu baay'inaan. Mataa dhukkubbii himatu lammaffaan baalaansii qaama isaanii eeguu dhiisuu danda'u yeroo deeman daddarbatamuu jechaadha. Mataan dhukkubbiin kun immoo baay'inaan ganamatti cimuu danda'a. Galgala boqochaa bulanii yeroo ka'an fi yeroo ciisanis itti dhagahamuu danda'a. Yeroo guyyaa deeman baay'ee itti dhagamuu dhiisuu danda'a. Haga sadarkaan isaa guddachaa deemutti jechaadha. Mataa dhukkubbii baalaansii qaamaa eeguu dadhabuun isaa muraasa. Ol guuruullee yeroo baay'ee sammuu keessa pireejeriin yookaan dhiibbaan dabalaa yeroo deemu daa'imman waan nyaatan ol guuruu danda'a. Ol guuraan isaa immoo humna kan qabu kan fagootti waan nyaatan keessaa deebi'ee bahuu danda'a. Akkasumallee yeroo ilaalan ija isaaniitti waan hurrii maru himachuu danda'u yoo of beeku ta'e yoo of ibsachuu danda'u ta'e. Kan biraa karaa gar-tokkollee qaama laamshessuu ni danda'a. Yoo ture immoo ijallee agartuu balleessuu ni danda'a jechaadha. Bakka irraa ka'uu fi sadarkaan dhibeen kaansarii sun jiru murteessaadha. Akkuma isin jedhe beekamaan meedulooblaastomaa jenna yookaan immoo kaansarii sammuu kan duubaan qolee fi sammuu duubaa gidduu jirurraa ka'a baay'inaan harka 20 fi isaa ol jechaadha. Kaansarii sammuu ijoollee keessaa harka 20 fi isaa ol achi ka'a. Mallattooleen amma ibsa keessaa isaan muraasa. Dura garuu sadarkaa guddaarra toon ga'iin mallattoo maatu argisiisuu dhiisuu danda'a. Akkuma isin jedhee sammuun qabiyyeensaa xiqqoodha. Akka qaama biraa isamee bal'atee waan keessatti guddachaa jiru damdamachuu hin danda'u. Maaliif lafeedha. Sammuu noormaalii ta'an yookaan fayya buleessa irratti dhiibbaa uumaa yeroo deemu mallattooleen ammas hin jedhe mul'achaa deemu jechaadha. Fakkeenyaaf garaa keessatti dhiitoo wayitoo bahee illaastikii yookaan immoo dabaluu waan danda'uuf dhiitomatu dabalaa deema malee mallattoon isaa turuu danda'a. Kanaaf ifamuu diriiruu danda'a. Sammuun qabiyyeensa baay'ee murtaa'aadha. Intracranial pressure jennu yookaan dhiibbaan sammuu keessaa dafee uumamaa jechaadha. Yeroo sana immoo qaama laamshessuu sana, ol guuruu sana, agartuu ijaa balleessuu sana waan akkasii uumuu danda'a. Kuni mallattooleewwan kaansarii sammuu daa'immanii keessaa muraasa. Kan mallattoolee Wilms tumor yookaan kan kaleetti yeroo dabarru inni kunis sadarkaa calqabaa irratti mallattoo adda addaa argisiisuu dhiisuu ni danda'a. Garuu mallattoonni guddaan qaamni garaan dabaluudha. Guddinaan dabalaa deema. Isamaa deema. Dhukkubbii qabaachuu dhiisuu danda'a. Booda yoo garmalee guddachaa deeme dhukkubbii qabaachuu danda'a. Garuu calqaba durarraa dhukkubbii qabaachuu dhiisuu danda'a. Garaamatu guddachaa deema jechaadha. Fedhii nyaata isaanii gadi bu'uu danda'a daa'imman. Waan nyaatan garaa taa'uu dhiisuu danda'a. Humna dhabaa deemuu akka durii fiiganii taphachuu dhiisuu mallattooleen kun kaansarii sammuu irrattis kan kalee irrattis mul'achuu danda'a jechaadha. Kanaaf maatiin maal hordofuu qabaa? Beeku amala ijoollee isaanii fakkeenyaaf taphatu, nyaanni isaanii, fedhii nyaata isaanii, fiizikaalii dabalaa deeman moo qannasaa deeman kan jedhu mallattooleen kuni wanna dhibee tokkoof kaa'amu illee ta'uu baatu shakkii keessa galcheeti gara mana yaalaa deemanii akka ilaalamaniif information yookaan immoo akka ragaatti maatiif gargaaruu danda'a jechaadha. Okay. Baay'ee galatoomi dooktar. Egaa mallattoowwan isaanii keessattuu kaansariin sammuudhaaf kaansariin kalee irratti argamu mallattoo akkamii akka qabaachuu danda'u dursanii mallattoo akkasii yoo irratti baran maatiin illee gara mana yaalaaf iddoo akka qaban kaasteetta. Mee egaa namni tokko fakkeenyaaf haati tokko daa'imni tokko mana yaalaa erga dhufee booddee mallattoo kana shakkitee yeroo dhuftu akkasumas ogeessi fayyaas ilaalee erga shakkii booda qorannoowwan daa'immaniif godhaman dhibee kana immoo mirkaneessuudhaaf fakkeenyaaf amma kaansarii sammuus ta'ee kaansarii kalee kana mirkaneessuudhaaf qorannoowwan akkamiitu godhama? Galatoomi. Akka kaansariiwwan biroo iskiriiniingii yookaan immoo qorannoo dursaa qabaachuun baay'ee ulfaata keessumaa kaansarii sammuuf jechaadha. Kanaaf baay'inaan mallattoon tokko yeroo dhufan qorannoon kan eegalamu jechaadha. Daa'ima fayya buleessa tokko fuutee CT iskaanii MRI hin kaastu mallattoowwan amma ibsine keessaa muraasa yoo argame calqaba gara mana yaalaa deemuu qabu. Ogeessi tooftaa mataasaa fayyadamee
shakkii qabuun ilaalaa jechaadha. Itti aansee baay'inaan immeejiin kan jennu jiru bireen MRI yookaan MRI sammuu CT scan ta'uu danda'a. Isaan kun lamaan baay'ee murteessaadha. Laaboraatoorii keessas wantoonni tokko tokko ni jiru kan ilaallu isaan baay'inaan yoo noormaalii ta'anillee immeejiin yookaan immoo CT scan fi MRI irratti baay'inaan mul'atu jechaadha. Itti aansinee wanni dhiitame kamiyyuu kaanserii sammuu hedduutu jira, gosa hedduutu jira. Kamtu kam kan jedhu adda baasuu fi sammuuda fudhachuun barbaachisa. Sammuunni kuni akkuma siin jedhee calluma jedhamee yerootti sammuuda bichaa fudhatamee bahu ni jira. Yerootti immoo opereeshiniin achumaan dalagamee kaanseriin sun bahee gara laaboraatoorii kan paatoloojiitti ergamu jira jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana yaaliin kaanserii ogeessonni waliin ta'aniiti. Ogeessi ispeeshaalistoonni adda addaa. Fakkeenya kaanserii sammuu kan ijoollee akka Tukur Ambassaatti nuti tiimiitu jira. Kutaa keenyarraa onkoloojii yookaan kutaa carariirraa jirra. Kutaa paatoloojiirraa jiru, kutaa raadiyooloojii warra imeejii sana ilaalanirraa jiru. Kutaa daa'immanii irraa ispeeshaalistoonni jiru. Kutaa niiroosarjarii kan jennu kan opereeshinii dalagan isaan jiru. Waliin taaneeti imeejingii sana laaboraatooriirraa waan argame, waan sammuudarraa argame waliin diskessii goonaa jechaadha. Isatti aansinee yoo baqaqsanii yaaluutiin danda'ama ta'e dursa kan kennamu baqaqsanii yaaluutiin yaalamuu qabu jechaadha. Keessumaa meduloblaastomaanii chaansii illee gara dugdaatti gara duubaatti sun argamuu fi CSF jennu jira. Dhangala'aa spinal koordii keessa naanna'an cerebrospinal fluid kan jennu jira. Isa qabatee dugdafaatti illee gadi faca'uu waan danda'uu fi MRI kan dugdaafaallee yerootti ilaallu ni jira. Isa booda egaa yoo danda'ame kaanseriin sun guutummaa guutuutti opereeshiniitiin akka bahu yaalama. Yeroo baay'ee garuu guutummaa guutuutti opereeshinii qofaa baasuu rakkisuu danda'a. Maaliif caasaawwan sammuu keessa jiran baay'ee sensitiiviidha. Kanaaf hamma danda'ame riiskii yookaan komplikeeshinii xaxaa itti aanee dhufu hambisuu fi maksimaal seef rizeekshinaan jedhamu. Komplikeeshinii hambisuu hamma danda'ame immoo kaanseriin sun akka bahu godhameetu kan hafe jira yoo ta'e akka deebi'een guddanne akka deebi'een kaaneef carariitiin yaalamaa jechaadha. Kanaaf carariin kaanseroota hedduu itti fayyadamna. Isa keessaa tokko kaanserii sammuu daa'immaniif haa ta'u ga'eessotaaf jechaadha. Akkuma isin jedhee guutummaa guutuutti operaasyooniitiin baasuun yoo rakkise kan hafte immoo seeliin tokkollee yoo hafte indagana yookaan yeroo biraa irra deebi'ee guddachuu waan danda'uu fi sanaaf jecha carariitiin yaallaa jechaadha. Carariin maali akkamitti yaalama kan jedhu gara dhumaa irratti haasofna. Kanaaf imeejingii yookaan MRI CT scan fi sammuuda fayyadamneeti isa ta'uu dhiisuu adda baasna. Isa booda gara yaaliitti darbina. Yaaliin sammuu akkuma jedhe opereeshinii yookaan baqaqsanii yaaluu fi carariidha. Takka keemooteraapiis fayyadamna. Baay'inaan meduloblaastomaa irratti qoricha dhibee kaanseriif ta'u ni fayyadamna jechaadha. Gara kaanserii kalee ijoolleetti yookaan daa'immaniitti yeroo deemnu wiilmis tuumar jenna. Kalee tokkorraa ka'uu danda'a, kalee lachuurraas ka'uu danda'a. Yeroo baay'ee kalee lachuurraa yeroo ka'u rakkisaa ta'uu danda'a. Kalee tokko ta'e baay'inaan kalee qaama guddaa waan qabatuu fi kalee matu ba'a. Namni kalee tokkoon jiraachuu waan danda'uuf namni inni tokko fayya buleessa taanaan kaanserii isaa fi intellisaa walumaan ba'a jechaadha. Itti aaneetu idduma opereeshiniin ta'e yookaan baqaqsanii yaaluun ta'e sanarraa ka'uu danda'a. Dura akkuma kaanserii sammuu abdominopelvic CT scan ilaalla yookaan ultrasound faa ilaalla laaboraatoorii adda addaan ilaalla irra ga'uuf. Itti aansinee naamunaa yookaan sammuuda toon fudhatiin gara opereeshiniitti deemanii opereeshiniitiin kaanseriin sunii fi tiruu kaleen waliin bahaa jechaadha. Isa booda egaa paatoloojii isaa gireediin isaa akkamii sadarkaan isaa akkamii kan jedhu yeroo opereeshinii sanaa fi isa booda baramaa jechaadha. Itti aansinee akkuma kaanserii sammuu fayyadamnu sanaa cararii kaanserii tiruu sanaaf illee ni fayyadamna jechaadha. Akka deebi'een kaane humna carariitiin iddoo opereeshinii sanaa irratti yaaluu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf akkuma
kaanserii kamiyyuu sadarkaan isaa hin bahaa sadarkaa 1 2 3 jedhamee bahaa sadarkaa sanarratti hundoofnee yaaliiwwan ammasiin jedhe sana opereeshinii yookaan baqaqsanii yaaluu reediyooteraapii yookaan cararii yaaluu keemooteraappii yookaan qorichaan yaaluu fi kan kana fakkaatan ni fayyadamna jechaadha. Baay'ee galatoomi dooktar. Egaa yaaliiwwan isaa kaasuudhaaf kaasteetta ammas dhimmuma kaanseriidhaan wal qabatee akkasumas immoo kaanserii sammuu kan geessotaas ta'e kan daa'immanii wal qabatee kaanserii sammuu qabda gaafa jedhamu battalumatti namni sun gaafa yaalamu opereeshinii qofa sammuu isaatti waan dhufuuf yixiidha yeroo baay'ee yixii sammuu keessaa jedhu waan ta'eef namni sun hin du'aa achuma irratti hafaa sarvaayivar reetii isaa baay'ee yookiin immoo carraan yaalamanii fayyuu isaa baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef hin fayyu jedhanillee namoonni mana yaalaa dhufuu sodaatan illee baay'een isaanii jiru. Egaa yaalii isaa keessatti immoo keemooteraapiis akkasumas immoo raadiyooteraapii kan jennu yookiin immoo kan carariis immoo nuuf kaafteetta. Mee yaalii isaa kana raadiyooteraapii yeroo jennu yookiin carariidhaan yaaluun kun daa'immanii akkamitti kennamaa fi yaalii akkamitti godhamaaf dabalataan immoo yaaliiwwan qorichaas ta'ee bifa raadiyooteraapiniis kennaman yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaaluun kennaman irratti yaaliin biraa kennamuuf jira daa'immaniif. Galatoomi akkuma kaanserii kamiyyuu kaanserii sammuurraas fayyuu ni danda'ama. Outcome yookaan immoo bu'aa yaaliirraa argamu akkuma silasiin jedhee wantoota baay'ee ilaalla. Tokkoffaa sadarkaa kaanserii ilaalla. Lammaffaa patientiin sun yookaan dhukkubsataan sun maal fakkaata performaansiin isaa haalli fiizikaalii isaa maal fakkaata kan jedhu ni murteessa. Ixaanee yaaliiwwan kennaman baay'ee murteessota. Fakkeenya opereeshinii qofa yoo ta'e deebi'ee ka'uu danda'a. Raadiyooteraapii yoo ta'e guutummaa guutuutti effektiivii ta'uu dhiisuu danda'a. Keemooteraappii yoo ta'e qofaasaa kompiliitilii balleessuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yaaliiwwan kaanserii sanaaf fayyadamnu baay'ee bu'aa yaaliirraa argamu irratti murteessoodha jechaadha. Kanaaf gara opereeshinii yookaan immoo baqaqsanii yaaluun erga ta'ee daa'imman gara kutaa cararii dhufuu jechaadha. Fakkeenyaaf Xuqur Ambassaatti meduloblaastomaan erga giruuppiitiin yookaan gareetiin irratti mari'annee opereeshinii yookaan baqaqsanii yaaluun dalagamee nu bira dhufu isarratti hundoofnee humna carariin yaaluuf murteessuuf ammas wannoonni ilaallu ni jira. Fakkeenya opereeshinii erga ta'anii daa'imman hanafee persentii meeqa kan hin baane persentii meeqa kaanserii sana keessaa iddoo biraa jiramoon jiru dugda keessa jiramoon jiru kan jedhu ni ilaalla. Isarratti hundoofnee yaalii cararii ilaannaa jechaan. Yaaliin carariitiin kaanserii yaaluu kuni teknooloojiin isaa yeroorraa yerootti guddataa dhufeera. 2D kan jedhamu ture fayyadamne turre amma garuu advaansidii kan ta'e 3D kan fayyadamaa jirra maashinii teknooloojiin isaa bareeda ta'e jecha fayyadamna. Duraan dursaa namni daa'imman tokko gara kutaa cararii yeroo dhufu wannoonni ta'an jiru. Fakkeenyaaf yoo orderii yookaan immoo wanna ogeessi jedhe hin hordoftu taate daa'imman tokko madanzajaa yookaan immoo ciibsuu hadoochi qorichaan hadoochanii akkan sochoone kan godhamullee warra kutaa anesteeshiyaa wajjin waliin dudubbanneeti murteessinaa jechaadha. Maaliif daa'imman tokkos haa ta'u ga'eessi tokko yeroo raadiyooteraapii fudhatu maashinii sana jala ciisee haga danda'ame sochiin ta'uu hin qabu. Maaliif idduma simuleeshinaan jennu jira maashinii biraatiin gara cararii ton deemiin kaanseriin sun eessa jira? Normal structures yookaan immoo qaamonni fayya buleessa naannoo yookaan immoo kaanserii sana jiran maal fa'i kan jedhu ilaaluun dirqama. Maaliif wanna side effect yookaan immoo wal xaxaa cararii sanaan dhufu hambisuun dirqama waan ta'eef jechaadha. Kanaaf simuleeshin jenna CT scaaniin jira. CT scaanii keessa ciibsine iddoo kaanseriin sun hafe eessarraa ka'ee eessa jira kan jedhu sirriitti ilaallaa jechaadha. Isa booda achirratti steepota hedduutu jira waan hojjetamu jira kompiitaraan hojjetama. Imeejii kompiitaraan hojjetame sana fuunee gara maashinii isaa ijoollee isaa ta'uu namoota gurguddaa yaalanitti hin dabarsinaa jechaadha. Siistemiin isaa baay'ee advaansidiidha. Isa booda guyyaa guyyaan ta'uu danda'a, torban torbaniin ta'uu danda'a. Haala kaanseriin sun irra jiru ilaalleeti cararii sana kenninaa jechaadha. Carariin sun homaa dhukkubbiin qabu akka
painful miti akka sakaanii jechaadha. Namoonni baay'een inni sodaatu cararii yeroo jedhamu garuu asirratti waan hubachuu qabamu minor side effect qabaachuu danda'a. Waan miira ol guuruu fa'aa qabaachuu danda'a, dhabsiisuu danda'a. Garuu dhukkubbii homaatuu hin qabu. Sensiyyuun godhan wanna fiilingii yookaan immoo wanna ta'aa jiru patientoonni fiilii gochuu dhiisuu danda'a. Akkuma ifaati garuu mul'atu humnumadhaa jechaadha. Humni sun deemeeti seelota kaanserii sanaa akka deebi'anii hin guddanne, akka badan, akka du'an irratti inerjii sana dippoozitii yeroo godhu kaanseroonni sun du'u jechaadha. Dabalatas effektii yookaan immoo bu'aa cararii sana akka cimsuuf keemooteraappii illee waliin kennuu ni dandeenya. Keemooteraappii jechuun qoricha dhibee kaanserii taabileetiin ta'uu danda'a, bifa marfeetiin kennamu ta'uu danda'a, gulukoosii wajjin walitti dabalamee inni sun bu'aa cararii irraa argamu illee ol nuu kaasa. Isa maal jenna concurrent chemoreediyoteraappii jenna waliin jechaadha. Yookaan erga carariin sun yaalamee dhumee dhumarrattis kennuu dandeenya. Torban torbaniin ta'uu danda'a, torbee lama lamaan ta'uu danda'a. Haala keezii sanatu murteessaa jechaadha. Kanaaf guyyaa meeqaaf fudhatu kan jedhus hammam fudhatu doozii isaas waan hundaa achirratti murteessinaa jechaadha. Baay'inaan carariin continuously kennama akka keemooteraappii torbee sadii torbee lama lamaan miti. Dilbataa fi sanbataaf dilbata qofa boqonnaa laanna baay'inaan wiixataa haga jimaataafaatti fudhatu jechaadha daa'imman. Guyyaa 20 ta'uu danda'a, torban 4 jechaadha. Guyyaa 28, guyyaa 30 ta'uu danda'a. Guyyaan baay'ina isaa jechaadha. Baay'inaan hin ciibsinu, deddeebi'anii fudhatu. Kanaaf kaanserii sammuuf wantoota baay'ee effektiivii yookaan immoo baay'ee bu'a qabeessa ta'an keessaa cararii yaaluun isa tokko. Kaanikalees akkasuma erga opereeshinii ta'anii booda carariin sun barbaachisamu barbaachisu kan jedhu irra deebineet siiti iskaanii garaa fi wantoota naannoo sana jiran ni ilaalla. Yoo deebi'ee ka'uuf wanni nu sodaachisu jiraate paatoloojii irraa yookaan qorannoo erga opereeshinii ta'anii irra waan arginu yoo jiraate isaafis cararii ni ilaallaa jechaadha. Baay'ee galatoomii dooktar. Bal'inaan keessattuu yaaliin cararii maal akka ta'e akkamitti akka kennamu faayidaa isaas nuuf kaafteetta. Dhumarratti mee egaa waa'ee kaanserii daa'immanii baay'inaan huban kaasnee ilaalaa jirra. Sagantaa keenyas gara xumuraatti fidaa jirra. Yaadati hawaasaaf dabarsuu barbaaddu keessattuu daa'imman egaa akkuma jennee bor daa'imman kunniin lubbuun isaanii darbuun qabu bor abdii biyyaa ta'uu danda'u iddoo garaagaraa ga'uu danda'u deebisanillee nu yaaluu danda'u daa'imman kun. So dhaamsiitii dhumarratti qabdu yoo jiraate maal? Sirriidhaan hawaasaaf yookaan namoota sagantaa kana hordofaniif kanan dhaamu wantoonni baay'een ijoollee irratti sirriitti mul'achuu dhiisuu danda'u. Fakkeenyaaf kaanserii ijaa baay'inaan mul'achaa jira. Reetinoblaastooma kan jennu jechaadha. Kanaaf yeroo qaama dhiqan faallee ijoollee sirriitti ilaaluu, ija ilaaluu, wanna jiru, wanna addaa garaa ilaaluu sirriitti. Wanna kana ofii observii waan godhan waan ilaalan ilaaluu qabu. Mallattoowwan addaa yoo mul'ate infekshiniin adda addaa ijoollee hubuu danda'a. Isaa wanni hunduu wanna kaanserii wajjin wal qabatu jechuuf miti. Garuu mallattoowwan dhukkubbii baay'ee qaama laamshessuu yeroo dheeraaf tura yoo ta'e mallattoo duratti ijoollee irratti mul'atee hin beekne yeroo arganii gara ogeessaa deemuu qabu. Kanadha wanni garaa nama nyaatu ijoollee irratti keessumaa hin dubbatatanii akkuma isin jedhee wanna baay'ee erga xiqqoo sadarkaansaa guddatee ta'uu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannoo addaa barbaadullee amma yeroo yaalii kenninullee xiyyeeffannoo addaatiin goona. Maaliif akkuma isin jedhe tokkoffaa yaaliiwwan kennaman irraallee namoonni gurguddaan damdamatanii fi ijoolleen damdamatan gara dandeettiin damdamachuu isaanii gargari. Kanaaf ijoollonni xiyyeeffannootiin ilaalamuu qabu. Maatiin wanna tokko yeroo shakkan mana yaalaa deemanii ijoollee isaanii ilaachisuu qabu. Akkuma jette ijoolleen abdii boruuti. Biyyaaf ijoollee bakka bu'anii bor darbanii hojii gurguddaa hojjechuu danda'u. Kanadha. Wanni ifan taane, wanni xinnoo hawaasa sirriitti wanni sirriitti ifan taaneef yoo jiraate ogeessa bira deemanii qulqulleeffachuu, gorsa fudhachuu ni barbaachisa. Kana isin immoo galatoomaa jabeessaa hojjedhaa, hawaasa barsiisaa, information is power jedhu warri faranjii.
nuufis akkasuma information yookaan immoo hubannoo waa guddaa wanna tokko ta'uun godhin dura waa hubachuun barbaachisaa wanna humna namaa ol ta'e immoo isa isa ilaallatu bira deemuudha. Kanan dhaamuu barbaada galatooma. Tole Dooktar Galatoomii dhimma dhibee kaansarii daa'immanii maalummaa isaa akkasumas immoo dhibee kaansarii daa'immanii akkamitti akka daa'imman uumuu danda'uuf yaaliin isaa maal akka fakkaatu odeeffannoo bal'aa odeeffannoo wayitaa hawaasa keenya biraa waan geessiif guddaa galatooma. Galatoomaa isinillee. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma kaansarii daa'immanii ilaalchisee turtii nuti Dooktar Addunyaa waliin goone kana fakkaata. Turtii keenya irraas barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraan walitti deebina. Sagantaa kana qabachuudhaan sagantaa kana qindeessuudhaan kan isinii waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Sagantaan immoo sagantaa Dooktara Kudha. Torban wal argina. Fayyaa nagaa.